Ooleenii bakka nagaa walitti dachaanii barattoota darsii kanarraa wanni isin dhibu yoo jiraate harka baastanii gaafachuu ni dandeessu. Hayyee Abuu Janaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو جنى أستاذ كم نجرتني؟ جرى الحمد لله بخير ما شاء الله. أي فمن اضطر غير باغ ولا عاد نيك أنا إسام واني رتي دركين التنام جيس جنمي. Waan diriqiin itti nama geessee itti dhimmamanii rakkatan jechuun sababa beelaatiin beela jabduu keessa jira yookiin ammoo dhaba hamaa keessa jira yookiin ammoo irreedhaan waan godhanis jechuudha. Irreenis kanuma jala galtii jaaniyyummaa afaan qawweetiin si nyaachisanis jechuudhaaf deemamaa gara wantoota sanii haraam ta'anii. Eewa amma bakka irree sanii wannan gaafatuu barbaade isaayyoon haa deebitee dirqiidhaan namni aangoo tokkotti nama dirqee yoo waan tokko dalagi namaan jee falaa'isma san keessa galaa'e. Falaa'isma san keessa tajaawaza liyaan ummatii jedhanii ergamaani alkhata'a dogoggora wannisyaana irraanfii wamastukrihuu aleehi jechuun waan irreen hojjisiifamanii irratti dirqaman sanis irra dabreefi jedha. San namatti hin barreessu rabbiin. Ayyee naa deebee baarakallahu fiikum. Galatooma. Shukran. Gaafii biraa. Ayyee ustaadha namni biraa ka gaafii qabu hin jiru si'a. Jara namoonni isin dhibee yoo jiraate namni biraa. Gaafadha ayyee. Kamal. Ayyee Kamal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه كمال. Ustaad isaa yoo namni nyaata haazuumaa warri maan dibbee konfaayyoo siyaaman eeyitee nyaachuun ni jira. Keessummaa soggu siyaaman awwaachuun ni jiraame. Ammaatis yaayyoonnaas fudhumaa fila ardi jee. Dachii keessaa nyaataa jee biyyee nyaachuun hokkan. Halaalan xayyiban jee ogusmaa nyaadhaa jeen usne halaalan xayyiban waan halaalte qulqulluu waan ta'e wanni nama miidhu xayyibin jedhamu summii fi wanti rakkina garaagaraa namarra fidu xayyibee hin jedhamu tammoo waliimaadhaa waamichaa jechuudha yoo munkarrin jiraatin kun immoo nama bid'aa leellisu taanaan achi dhayitee yoo nyaatte bid'aa san isaanii waliin gajjabeessitee dhaquun qabdu yoo si afeera yoo si yaaman jechuudha. Hadiisni dhuma oggu siyaaman awwaan ijoosana. Achumatti maasis nima ibsaahu yoo munkarrin jiraatinidha. Gaafa munkarri jiraate immoo yoo waan san dhoorkuu dandeessinidha. Yoo dhoorkuu hin danda'in ammoo ifumaafurraa hafta jechuudha. Amma bakka bid'aa jechuun diin kanarratti waan hin taane dabaluudha. Waan diin keessa hin jirre fidanii diinitti ida'uudha. Isaan bira dhaquu dhiisi namni qubsiisee tawbaan irraan qeebalamtuu jaa'u miti sodaachisa cimaatiitu jira. Jazakallahu khair. Shukran maashaallah gaafii biraa. Ayyee sheekh keenya gaafii biraa dhumatee jira. Eegalaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إن شاء الله درسي أران تنرتي تفسير سورة بقرة آية إبا في ترباتمي سديت الرأي قال يا أيها الذين آمنوا جد ربي سبحانه وتعالى يا ورّي ربّتِ أمنتن كتب عليكم القصاص والقطيسون إسن الرت مرتيفمي درقما قدام جيتشارا قصاص جتشوني والقطيسو في القتلى warreen wal ajjeesan keeysatti namni tokko yoo nama tokko ajjeese akkuma inni ajjeese sanitti ajjeesuu wal qixxeessuun jechaadha isin irratti murteeffame jechumma. Amma kun egaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu umaje warreen amane hundatti labsutti jira jechaadha. Amma firri gartee gameeytaa firri namni gartee nama isaa ajjeeses hayyee akkasuma maasis firri gartee gaa namni duraa du'ee fi kan namni isaanii nama biraa ajjeeses asuma keeysa gala jaan walii gargaaruu qaban jechu qisoosa kana hojiirra oolchuu keeysatti abbaan namni isaa duraa du'ee fi kan himmaasis gartee gaa namni isaanii nama biraa ajjeeses walii gargaaruu qaban kutiba alaykumul qisaasu majee rabbiin akkuma walii galaatte jechaadha. الحر bilisni ajjeefama bilhurri jechuun bilisaaf ni ajjeefama jenna. Bilisni bilisa ajjeesuuf kun immoo gartee gaa manxuuqa bilisni bilisaaf ajjeefama. Mafhuuma isaatiin ammoo bilisni gabraaf hin ajjeefamu jechuu kenna. Wal abdu jechuun gabrichi ni ajjeefama bil'abd jechuun gabra ajjeesuudhaaf yoo gabrichi tokko yoo gabricha tokko ajjeese ni ajjeefama jechuma manxuuqaan gabri gabraaf ni ajjeefamaadha mafhuuma isaatiin ammoo maal jechuu kan nutti jira jaadha gabri kabiraatiif hin ajjeefamu jechuu kenna mafhuumaani garuu san hadiisaatiitu lafa jira akka gabrichi hayyee gartee gaa kabiraati bilisaaf ajjeefamu kuni beekamaadha. Hayyeedha akkasuma maasis hayyee bilisni gabraaf ammoo akkan ajjeefamne irratti hadiisaatiitu lafa jira jechoota ulamaa'otaatis jira jechuudha. Hayyee wal unsaa jechuun dhalaanis ni ajjeefamti bil'uunsaa jechuun dhalaa ajjeesuuf ni ajjeefamti jechaadha. Hayyee dhalaan dhalaaf ajjeefamti. Duuba gamana deebinee immoo dhiirti dhalaaf ni ajjeefamti hookkamidha. Dhiirti dhalaadhaaf ni ajjeefamti kunis beekamaadha. Sunnaa keessa jira. Akkasuma maasis dhalaanis dhiiraaf ni ajjeefamti jechaadha. المؤمنون تتكافأ دماؤهم حديث نجوس جلالام مؤمن تون يجني ساني والكتا يجو والكتا أيه أما دوبا كافر مسلم أفني أجيفمو بيكما مسلم نمو كافر أفني أجيفمو سني سدي سرى بيكني جودا أسدي بني ماسيس أبان إلمو أف إن أجيفمو جان haadhaa fi abbaan ilmoo maaliif jennaan sababa addunyaa tana gubbatti argamuudha ilmoo sanii kan ta'e rabbiin godhe isaan kana jechuudha. Saniifuu kun amma gartee gaa abbaa haadhaa fi abbaan ilmoo sanii rifatuu keessatti nama keessa tahee akka isaaniitti rifatuuf hin jiru jechaadha. Hin ajjeefamuu fi jedhan jirri kun lamaan ilmoodhaaf jechan ajjeefaman. San immoo ulamaa'otaatiitu hadiisni dadda'ifninis jira jechoota ulamaa'otaati maasha Allah. Faman cufiya lahu jechuun namni isaaf dhiifame walii dhiisuunis ni jira jechuudhaare qisaasni tokkoffaarra jira jechuudha. Faman cufiya lahu jechuun namni isaaf dhiifame min akhiihi
ayyee dhiiga obboleessa isaarraa shay'uun jechuun wanni tokko kan dhiifameef jechu amma gaa ajjechaa san qisoosa san ayyee dhiisanii garammoo gartee gaa horii hin kafaluutitti ayyee gara guma'aatitti gamana deebisan amma fattibaa'uun jechuun ayyee jala deemanii fudhatuuturra jira firoota namni duraa du'e san firoota namticha gartee gaa du'e san irratti jechaadha. Fattibaa'uun jechuun hordofanii bil ma'ruufi toltumaan hordofanii jala deemanii ayyee fudhatuuturra jira jechuun firoota ayyee nama du'e san irratti jechaadha. Wa adaa'uun ilayhi ayyee gara saammaasis kennuuturra jira warreen ayyee namni isaanii nama biraa ajjeese sun jechuudha. Kun imma wa adaa'uun ilayhi warri kennu kun kamimma kana majjeese kana jechaadha. Bi'ihsaanin jechuun toltumaan tola ooltummaadhaan kennuu jechu eega qisaasa dhiisan eega gartee gaa ajjeefamuu san irra dabran gara horiitti eega deebisan wilii maal godhan jechure warri gartee dhiise sun kan namni duraa du'e sun karuma gaariin toltumaan jala deemanii gumaa obboleessa isaanii san fudhatuuturra jira jechaadha. Warri immoo nama garte namni isaanii nama duraa ajjeese nama biraa ajjeese suni toltumaan isaaniif kennuu jechu adaa'ini abbicha warra waa balleesse kanarratti jechaadha. Dhalika jechuun suni jedhe laamma. Qisaasarraa gara horiitti jijjiiruun sun ammoo laa. Walqixxeessuu sanirraa nama ajjeese ajjeesuu kan mure muruu kan gartee gaa dhawanii kan gartee gaa madeessees kan waraanees akkasitti waraananii walqixxeessuun sun tokkoffaarra jira amma. Ayyee sanirraa immoo gara guma'aatti deebisuun sun takfiifun min rabbikum salphisuu rabbii keessanirraa tahee wa rahmatun rahmata rabbii jechuun siis rahmata rabbii keessanirraa ta'e jechaadha. Duuba guutuu dhiisuun hoo guututtis dhiisuu ni danda'anii isuma silaa gumaa sanuu jechuun kanuma horii sanuu firri namticha du'e sanii dhiisuu ni dandayan. Faman ictadaa nama immoo daangaa darbe jedhu ba'da dhaalika eega dhiifama godhee booda jechuudha. Eega afwiiti ba'da dhaalika jechuun eega qisaasa dhiifama godhee gara guma'aatti jijjiiree gumaan kafalamee fi booda namni daangaa darbee nama ajjeese san ajjeese falahuu jechuun isaaf tahaadha cadaabun aliim adabni laalee isaan isaaf taha jechuu akkasumatti qisaasa baafamaa jechuu inni amma fakkeenyaaf namni tokko ka'ee nama ajjeese gosti isa du'e sanii immoo hayyee nuti hin ajjeefannu isa sanii horiidhaan hanuu kafalamuu jedhaniiti gara gumaatti jijjiiran. Ka'aniiti immoo haa warri harki dhiigaa sun jechuudha. Haa namni isaanii nama ajjeese suni gumaa kafalanii isaan saniif jechuudha. Eega gumaan kafalamee booda deebi'anii namticha namatti gurbaa isaanii ajjeese sana ajjeesan amma. Famani ictadaan kana laa namni daangaa dabre ba'da dhaalika jedhu. Eega gartee gaammaan tana qisaasa dhiisanii gara gumaa jijjiiranii gumaan kafalamee fi booda falahu jechuun isaaf ta'a cadaabun aliim adabni laalee isaan isaa ta'a jechaadha. Qisaasa baafamaa jechuu jaan kun tokkoffaa irratti keessa deebi'uun qabu jechu walakum jechuun isinii taha fil qisaasiin walqixxeessuu san keessatti hayaatun jechuun jireenyi namni wal ajjeesuun hin argamu jechuu gaafa san qisaasa keessatti namni nama ajjeese ni ajjeefama jennaan nama ajjeese kan ajjeesan agarraan inni kunis ittiin jiidhama walakum isinii ta'a fil qisaasi wal qixxeessuu san keessatti hayaatun jechuun lubbuun jiraachuun yaa ulil albaabi yaa warreen aqlii qabdan yaa warreen sammuu fayyaa qabu qabdan sammuu qulqulluu qabdan
لعلكم تتقون akka eeggattaniif dhiiga namaa ganna quurraa karaa maletti jechaadha. Ilmaa seerri kun yoo hojiirra oole duuti namaa ni xiqqaatti namni wal ajjeesuun sun ni hafa jechuu barra. Dhuguma namni nama ajjeese ni jeefama jennaan. Harka namarraa mure harkis irraa murama jennaan. Kan ammoo waraanes akkasumatti waraanama jennaan. Namni gara wal ajjeechaa sanitti hin fiigu. Seerri rabbii kun odoo hojiirra oolee nagaya taate lafti tun. Kutiba alaykum jedhimmaas rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaa bakka kanatti warra wal ajjeesee jira. Dhaalma inni gaanii jiraatamma. Kutiba alaykum isin irratti murteeffamee idaa hadara jechuun hoggaa dhufee ahadakum tokkoo keessanitti almootu duutee hoggaa dhufee isin irratti dirqama godhame. In taraka jechuun yoo dhiise namni sun. Ahadiin sun jechuun tokkoon sun yoo dhiise kheyran jechuun qabeenya yoo dhiise jechuudha. Kheyraniin kun maalan jechuun qabeenya yoo niifi dhiise boodatti alwasiyyatu dhaamuun isin irratti dirqama godhame jechaadha. Lilwaalideyni haadha abbaadhaaf dhaamuun haadha abbaa keessaniif wal aqrabiina jechuun firoota keessaniif dhaamuun isin irratti dirqama godhame bilmacruufiin akka beekametti jechaadha. Kun imma jalqaba dhugaa akkana ture. Eegan ammoo aayata miiraasaatiin shaarame kun. Hada huwa mansuukun jechuudha. Firaaf dhaamuu wanni jiru kun haadha abbaaf dhaamuu wanni jiru kun falaa wasiyyata liwaarisin jedhan ergamaani sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah qadaa likulli dhii haqqin haqqahu. Rabbiin nama haqa qabu hundaaf haqasaa murteessee jira. Saniifuu egaa abbaanis meeqa akka qabu haatinis akkasuma firoonni warra silaa gartee gaa nama du'e sanirraa boodatti hafu sun qooda akkam akka qabu hundinuu ibsamee jira jechaadha. Yuusiikumullahu fi awlaadikum lizzakari jedheeti gaa gaddeeme وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الأما آياتوتا ميراثا سن آيات الألميا سنيني شارمتي حكمين آيات تناججم لفظ ما تجرى ملي حكمين إساء بكا خيجر ججم آيات خنا حقا ججون حقا جد على المتقين ورّي ربي صداتني رتي حقا ونكون غافة دروا كستوري نعم إيغان أمو هندافو مرتين كنمي في ورّي في روتن يوتا ميك أكد آلان أود ربي سبحانه وتعالى لفقاية في جرا فمن بدله ججوني نمنمه رامتو سنججيري جل بدلهوني إيصاء وصيار ربي كمتدي بيجانا dhaammatiin san namtichi dhaammate san namni jijjiire ba'adamaa sami'ahu jechuun eega dhagaye jemma. Dhaammatiin sa abbaan dhaammate san dhaammatiin sa gartee gammaan tana inni du'aa deemu dhaammate san namni jijjiire ba'adamaa sami'ahu eega dhagaye fa innamaa ithmuhu diliin jijjiiruu sanii ala alladhiina yubaddiluunahu warreenuma gartee gaa dhaamsa san jijjiiran irratti deebite jechaadha. Dhaamsa abbichi dhaammate san jijjiiruun sirrii miti yoo sirrii ta'e jechuudha. Yoommoo sirriin tahin inni nu sirrii miti amma haadha abbaa dhaamuu fi firootaa dhaamuu fi maal maaliin kun ni shaarame jennimma. As deebineemmoo hoo uummattoota biraatiif waan rabbii fa'aaf dhaammatuun bakka jira. Sulusaa ol ammoo sulusa dhaammatuu qaba tokko sadaffaa fi tokko sadaffaa gad dhaammachuu ni danda'a. Waan fira isaan ta'iniif waan gartee gammaan tana kanan ta'e waan biraatiif dhaamuu ni danda'a. Isa san ammoo faman baddalahu ba'damaa sami'u fa innamaa ismuhu diliin jijjiirinsa sanii ala alladhiina yubaddiluunahu warreenuma gartee dhaamsa san jijjiiran irratti deebitiya. Inna Allaha samiicun caliim. Dhugumatti Allahni samiicun dhagayaadha jechoota gabrootatii fi caliimun jechuun beekaadha. Hojii isaaniitis ni beeka jechaadha. Faman khaafa namni beeke alima jennee hiiknaa jaan isa kana.
sodaachuu sodaa silaa agartee wannaa san odoo hin taane sodaa hiika beekumsaa san faman khaafa jechuun namni beeke min muusin dhaammataa sanirraa janafan jechuun ayyee dogoggoraan haqarraa maquu jechu oo ithman yookiin itti yaadeetis ayyee dil'aa'uu jechu namtichi beekee ithmaniin ammoo amdiidhaan beekaadhaan amma gartee gaayii akka raawwatu dhaamsa dhaamusan keessatti jechumma sulusaa ol dhaame tokko sadaffaa fi tokko sadaffaa gad keetti haqa qaba malee bakka dhaamu tanatti ayyee sanii ol dhaamuu keessatti haqan qabu jechuudha. Fa'aslaha jechuun katolche jedhe beeynahum jechuun jidduu isaanii katolche jechaadha. Deebi'ee sirreeyse laamma hanganuma dhaammatuu qabaa asii ol dhaammatuu hin danda'u shari'aan ni dhoorkite jedhee sirreeyse falaa ithma alayhi diliin isarratti hin jiru jechuudha. Amma kun gartee gaa jijjiiruu tahee jijjiiruu isa gartee gaa hayyamamaa ta'e san jechuudha. Akka shari'aan jettu sanitti deebisuun rakkinan qabu yaa. Inna Allaha ghafuurun rahiim. Dhugumatti Allahni warreen akkasiisaniif araaramaa rahmata godhaadha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warreen amantan kutiba alaykumus siyaamu soomanni isin irratti dirqama godhame jechaadha. Soomanuun isin irratti murteeffamee jira jedhe Rabbiin. Kamaa kutiba jechuun akka dirqama godhametti akka murteeffametti ala alladhiina min qablikum warreen isiniin duraa irratti jechaadha. Kun amma soomanni dirqama ta'uun shari'aan hunduraa keessaas ni jira jechaadha. Guyyaa 30 ji'a tokko maalillee yoo adda nuu baafamuu baate soomanni ayyee gartee kaasiyyaa uummata tanaa qofaa miti jechuudha. Uummattoonni duriis soomanni isaanirra dirqama godhamuma ture jechaadha. Egaa bakka soomanuu tana keessa waa hedduu jira jechuudha. Kun ibaadaan akkanaa ibaadaatti fufaan jiraattu la'allakum tattaquun akka isin sodaa rabbii horattaniif jechuudha. Akka rabbi sodaattaniif faayidaa soomanaa keessaa guddoon isiin ajaa'ibaa takka kunoo taqwaa rabbiif harkatudha. Soomanarraa taqwaadhaatii tooratama. Kun akkuma zaahiraan gaafa ji'a ramadaanaa hoggaaniif soomante soomanuu biraatu yoo soomante abbichuma san irrattuu nima mul'ata kun waanuma zaahiraan mul'atu. Soomanni kee soomana dhugaa taanaani akkasuma dhugaadha. Ayyaaman macduudaatiin guyyoota lakkaa'amtuu taate isin irratti murteeffame jechaadha. Kutiba alaykumus siyaamu ayyaaman macduudaatiin jechuudha. Sanii waliin wal qabate jechaadha. Guyyoota lakkaa'amtuu taate guyyoota muraasa jechuudha. Shahrawwanni rabbiin hin ji'iniif maali? Bifa kanaan yooniif himamee salphaa ta'uun beekama laama. Waan guddaa miti. Guyyoota qubaan lakkaa'amtuu taate guyyoota muraasa jechaadha. Yoo jiini 30 ta'e 30 yoo 29 ta'e sammaati 29 jechuudha. Faman kaana jechuun namni ta'e minkum isinirraa mariidan jechuun dhukkubsataa namni ta'e oo alaa safariin yookiin imaltuu irra kan jiraate faciddatun jechuun facalayhi ciddatuni lamma. Ciddatuniin mubtada'uun huzifa khabaruhu jechuudha. Facalayhi jechuun isarratti ni jira ciddatun lakkaawwatu uturra jira min ayyaamin ukhara guyyoota biraarraa lakkaawwatu uturra jira jechaadha. Guyyoota dhukkubsatuu san kan ta'in guyyoota imaltuu jiru san kan ta'in guyyoota biraarraa jechu yookiin ammoo ji'oota biraarraa lakkaawwatu turre jira achi ba'ee qixa dhiise san. Wa'ala alladhiina yuxiiquunahu warreen soomana danda'an irratti fidyatun jechuun kafalti'iitu jira jechaadha. Xa'aamu miskiinin hiyyeessa nyaachisuutu jira. Fidyatuun sanirraa badala laamma. Fidyatun jedhee deebi'ee xa'aamu miskiinin kafaltiin sun mal taatii nuuf ibsa jechuudha. Fidyatuniin kun waa hedduu ta'uu danda'a gaala. Xa'aamu miskiinin jedhee hiyyeessa nyaachisuutu irratti jira. Amma gaa kun oduma soomana danda'uu moo eeyyeen
jalqaba gaafa soomanni dirqama godhamu akkana turee jedhan. Hanga gartee gaa uummanni soomanaa waliin wal fudhatutti jechuudha. Jalqaba waan ta'eef kun immoo deebi'ee hukumeen kun ni shaarame jedhan. Maaliin shaarame? Faman shahida minkumu shahra ayatatti aanu keessa ka jiru sallaamu. Faman shahida minkumu shahra jechuun isinirraa namni ji'a san ji'a ramadaanaa san biyya jiraate falyasumhu jechuun isa soomanu jedhema. Ka dandayuu fi kan dandeenyes jechuu kenne gaasun. Amma gaafa dandayu soomanuun beekamumaa jechuun kan dandeenye immoo chumattuu ibse. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى جل سيسي ورع دريد آهمي خيسا باسي جل جمتوه سنين شارمين مفسر توني وركا أي عبد الله بن عمر في خنكون كان جلانين جلق أبكستوري جيتشو يوكين هو وعلى الذين يطيقونه ورين صومنا دندين الرت مع المشقة جيتشو صومن الرت جبات ولين فدية جيتشون كفلتي جيرو كن أين فاد دوبوغا كنا أي نما قد جارسا في جارسا دلومي في إسي ماسيس أمريد أن ترت دلوم تيجارا إسان كنا ندندو مو چنكيد أولين غرو مو إسان ركي سما wanni kun gartee gaammaan tana beela obsuun danda'u namoonni akkasii warreen akkasii san irratti fidiyatun jechuudha. Akkasuma maasis dhukkubsataan dhukkubni isaa fayyuun hin kajeelamne nama kiroonik diizizii qabu jechuudha. Warra nyaatan obsinee jira jechaadha. Isaan akkasii sunis fidiyaa kafalanii itti fufuu danda'u jechuudha. Nyaachuu danda'u sangoonaadha. كنما خرا لما فاتي يوكين هو وعلى الذين يطيقونه كن لا تيتو بكتنا قرتمي جدي وري خوز جريتشار لا أفان عربي دا خيسة تلاقتوني كماني دبي كمارا يا كمة الله تفتأ تذكر يوسف يدلا لا تفتأ جتو أمتشتوه يبين الله لكم أن تضلوا أكما جلما لألا تضلوا جتو سنيفو أجتيس لاتي تغتمي أسيتيس وعلى الذين يطيقونه جتشو ورسو من دندين رت فدية خفلتيتي تجر طعام مسكين يسنياتشسو جريتشرا فمن تطوع خيرا نمني موغاري تولؤولي أكنا جتشو مالي طعام مسكين يسنياتشسو جريتشرا مسكينة تكو ألفا قد لما فا قد جتشرا egaa likulli miskiina hundaafuma guyyaatti jechuudha. Guyyaa tokkotti meeqa kenna nisfu saa'iin walakkaasu gudaate jechaadha. Gariin ammoo waan hiraataa fi laaqana faa isaa ga'u jedhaanii amma miskiina tokko nyaachisuudha walumaa galattu. Kun immoo gartee egaa nisfu saa'iin walakkaa saa'iiti warri muddiidha ijoolleen jira ni xiqqaata sun. Amma sanarra maasis katola oolee guddise jechuudha. Suguda faadhaan ga'e. Hanga silaarra kaa'ame san bira ol kuchiisee dummeessee kakenne jechaadha. Fawwa khayrun lahu isumaaf gaariidha waa kennatuun bareedduma. Wa an tasuumuu khayrun lakum sooman uutu irra isinii caala. Amma hunduu maaliif dhufe? Hoggisumaa wa'ala alladhiina yutiiquunahu jennee miti maal mashaqqate. Sooman irra jabaatu waliin warreen danda'an. Isaanuma sanuuhu soomanuu dhiisuurra waan tasuumuu khayrun lakum soomanuutu irra isinii caala jechaadha. In kuntum ta'lamuun yoo waan irra isinii caalu beektan jechaadha. Shahru ramadaana jiini ramadaan alladhii unzila fiihi alqur'aan isa qur'aanni keessa buufame jechaadha. Amma waa'ee gaa جيني صومنا مسنجي أخملام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم جئما جيني صومنا نرت مرتيف مسنكم شهر رمضان خنا جتشارا فمن شهد منكم الشهر جتشو تالام جي رمضان خنا وان أداتي تخيس جرا جتشورا جيني خن جيئو تخانج على ديما ورملا
أي شهر رمضان جيني رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا قرآن خيسبو فمي هدى للناس نموتك أجيل شراف وبينات جتشون نموتاف الدباباسني إبسوف من الهدى جتشون كجيل فما سنرجع كجيلوسا إفا غرتيغا نموتا غروداف جتشا خاني قرآن خيسبو فمي جرا والفرقان akkasuma laalii fi haraam adda namaa baasuuf jecha jechaadha. Wabayyinaati minal hudaa jedha laammaye. Minal hudaa jechuun qajeelloo irraa namoota bayyansuuf wal furqaaniin dhugaa fi dhara halaalii fi haraam hayyee gartee namoota adda baasuudhaaf jecha jechaadha. Saniifuu ji'i Ramadaanaa ji'a gartee addaati. Ji'a isa keessa barakaan jirtu jechaadha. Innaa anzalnaahu fi leeylatil qadri jeemma. ji'uma ramadaanaa san keeysaa'u leeylatul qadri keeysa qur'aanni buufame faman shahida jechuun namni biyya jiraate minkum shahra jechuun isinirraa ji'a olitti dubbatame san ashaaraan kun aliintu nama gartee aadiyya aadan zikrii dubbatamee jiramu ji'a olitti dubbatame san jechu namni biyya jiraate falyasumhu jechuun isa soomanu jechara amma waggaa akkasii gaa hayyee soomanuun dirqamaa jechu danda'uu baatu jechuu kenna garuu immoo warra udrii qabu keessaa baasuu ta'a jechuu asumattuu yookiin faman shahida jechuun namni arke minkum isinirraa ashahra ji'a san namni arke falyasumhu jechuun haa soomanuu jechara sumuu liru'yatin wa aftiruu liru'yatin malaam harkaa soomana harkaa furaa jechuu harkan maleen soomanamuu ifi harkuu qofa odoon taane nama maasiise ragaa bayoonii fi nama isa arkee ragaa bayoonii fi harkanis numa soomanama jechuudha. Sun immoo hadiisa irraa barreechaadha. Waman kaane jechuun namni ta'e mariidan dhukkubsataa namni ta'e ji'a san keessa oo alaa safariin yookiin imaltuurra ka jiraate faciddatun jechuun facaleehi ciddatun lakkaawwatuutu isarra jira min ayyaamin ukhara guyyoota biroorraa lakkaawwatu jechuun guyyoota dhukkubsatuu saasanii fi guyyoota imaltuu jiru saniin ala guyyoota biroo jechuun ji'oota biroo keessa kan jiran san lakkaawwatu irra jira. Yuriidullahu bikumul yusra rabbiin laafinti isiniin fedha. Isinii dhukkubuun soomanaan jiru isinii imaltuu jiruun ammaasis soomanaa jedhee wannan godhu ruqsaa isinii kenne jechuudha. Walaa yuriidu bikumul usra jabduu isiniin hin fedhu. Walitukmilul ciddata ni fedha ammaasis gartee gaatoltee gaalaafintii san litukmilul ciddata jechaadha. Wayuriidu ni fedhaa soomanuu keessan hayyee guyyoota biraa soomanuu keessan litukmilul ciddata jechuudha. akka lakkoofsa guuttattaniif jecha walitukabbirullahan akka rabbi guddiftaniif jecha alaa maa hadaakum waan inni isin qajeelcheef jecha alaan tun ma'anaa laamattii ta'liilaati jechaadha limaa hadaakum waan isin qajeelcheef jecha akka rabbi guddiftaniif jechaadha wala'allakum tashkuruun akka rabbi galatoonfattaniif maasiis jechaadha shukuriinis barbaachisaadha ولتكملوا العدة أكل كوفس قوتتني في والنجرتي قام فعدة من أيام فعدة والنجر ولتكبروا الله أكرب بقدفتني في وان من أيام أخرى جد جدولا أما قاعدين سجدو تنجر تيمتير يا عيدا فان صومنا أي جدو تناتي تكبير تاجر أني achi booda ji'oota biraarraa lakkaawwatanii sooman wa'idaa sa'alaka yeroo si gaafate jedhe rabbiin ergamaa isaatiin sallallahu alaihi wasallam wa'idaa sa'alaka jechuu yeroo si gaafate ayyoo rasuulu yaa ergamaa kiyya cibaadii jedheen gabroonni kiyyoo si gaafatan annii anarraa jechu aqariibun rabbuna rabbiin keenya kun nutti dhihoodha moo fanunaajiihi yoo nutti dhihoo ta'e maqoo baaneeti hajaa teenyatti himanna ayye an baciidun moo rabbi nurraa fagoodhaa fanunaadiihi itti iyyinaa jechuutti lallabne hajaa teenyatti himanna
akkas jedhee gaafatee jan namtichi tokko maal jedheen duuba rabbiin ayyee fa'innii qariibun faqul jechuun je'iini innii qariibun qul'iitu bakka tanaa gatame ayyee innii qariibuniin maquula qowlii gatame sanii faqul jechuun je'iini innii qariibun jechuun ani dhihoodhaa fagoo miti jedhiin isinirraa ujiibu jechuuniin owwaadha dacwata daaci jechuuni kadhaa gartee gaa namticha na kadhate idaa dacaani yeroo inni na yaammate sanniin owwaadhaa fi niin owwaadhaaf jechaadha akkas jedhiitti himi jechu hayyiza yookiin ammoo toora soomanaa kanatti bakka gartee gaa waa'ee soomana ramadaanaa dubbatetti wanni waa'ee du'aa'iidha fidee fi ayyee du'aa'iin nama soomanaattis ni qeebalamtii jechuu akeeku jiraa jedhan waa'ee amma toora san kanatti dubbatuun isaa jechuudha hikma ajaa'ibaa keessa jira fal yastajiibuu lii anaaf owwaatanii jechu isaanis garaan ayyaametti anaaf owwaatanii wal yu'minuu bi ayyee haanatti amananii imaana sanirratti haa gadi dhaabbatanii jechaadha egaa duraanuu muumintootatti haasa'utti jira laamu saniifuu yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu jedhee miti akkas wal yu'minuu bii jedhe laamma aanatti amananiin imaana sanirratti haa gad dhaabbatanii dawaama wanirraa fedhame la'allahum yarshuduuna jechuun ni qajeelan yeroo san ayyee ni qajeelanii la'allahum yahtaduuna jechuu ni qajeelanii yokkas ta'e jechaadha amma rabbiin ulaagaa lama lafa kaayama kadhaa qeebaluudhaaf ujiibu dacwata daaci idaa dacaani jedhe hoggaana yaammataniin owwaadhaa fi garuu immoo isaanis maal ta'uu qaban falyastajiibuu lii anaaf owwaatanii jechaadha gara rabbiin nu yaametti owwaatuudhaaf wal yuuminuu biin ammoo imaana irratti haa gadi dhaabbatanii imaaninis jiraachuu qaba lama jechuu lamaan kun jiraannaan du'aa inni qeebalamtii jechuudha la'allahum yarshuduunaan ni qajeelan yeroo san jechuudha maashaa Allah darsiin teenya taadhaan tana fakkaatti warra waan barateen fayyadame rabbiin waa godhu barnoota keenya barnoota faayidaadha warra waan baratetti hojjetu rabbiin waa godhu barnoota keenya barnoota ikhlaasni keessa jiru rabbiin nuuf haa godhu صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة